Qubni miila keetii meeqa? Kan harka kee hoo? Deebiinsaa 5 yookaan 6, harki lamaan yookaan miilli walitti 10 yookaan 12 jettee deebisuuf jirta. Asuma biyya Zimbaabuwee keessattuu ammoo sabni Vadumaa jedhamu yoo ati dhageessee hin beektu ta'e hin beeku malee quba miilaa 2 qofa qabaachuun hin beekamu. Haayee waan raajiitimii. Maal jechuudha? Eeyyee quba miilaa 2 qofa qabu. Ofirraa muranii yookaan mala saayinsawaan osoo hin taane sabichumatti guutummaan guututti akkasi. Quba miilaa moggaa lamaan irraa tokko tokko qabu. Innuu isa dhedheeraa. Muka koruuf kan mijatu maqaa addaa kan isaan ittiin beekaman ostrich foot yookaan miila guchii jechuuni. Sabni kun saba biraa keessaa hin fuudhan. Aadaa isaanii miti. Sabni biraas hin heerumsiisu. Gaaffii tokkoon isin gaafadha. Mee osoo nama akkasii argite maaltu sitti dhaga'ama? Ilaalcha karaa saayinsii immoo aadaan hiikaa laattaaf. Mee ammaaf asumatti dhama. Kanneen subscribe hin goone ammuma nuuf godhaa. An Olii Qaadidhaati. Wantoota addunyaa kanarra adda ta'anii fi barnoota irraa argattan akkasumas seenessa bohaarsuuf barsiisuu chaanala keenyaan isiniif qabannee dhiyaannu ammallee isinirraa hin kun. Isinis subscribe gochuun nu faana ta'a. Torbanarraa yuutuubii keenya galmaa'uusaa fi gammachuun itti dhaga'ame seenaa gootaa 2 isiniif qabannee dhiyaanna. Hordoftoota keenya kun isiniin ta'e galatoomaa. Yaada keessan ni fudhanna. Waan hafuu qabu yookaan dabalamuu qabu yaadaan nuuf ibsaa. Siinaan Entertainment filannoo keessan.